hordoftoota amantaa muslimaa kan idil addunyaa ajirtan marafa Ramadaan Karim jechaadha. Baatiin tun tan khayrii guddoo fi suwaaba ittiin dalagannu akka nuuf taatu hawwaa produkshinii Direwoodiin sagantaa qopheeffanne itti akkaatu jiraati. Sanii wal isin barsiisnaa, isin nu hordofaa isiniin jenna. Waldayni gargaarsaa kan gaaddisa khayrii akkuma ammaan dura godhaa tureen hojiilee gargaarsaa tan hedduu nama boonsitu hojjechaa turuunsaa ni yaadatama. Ammaafis marsaa lammaffaadhaa tan gumaacha isaa itti fufeeti kan ture. Gaaddisni khayrii kun bulchiinsa Direwood keessatti namoota 220 oliif durdaran haala mijeessuun dabalannoo midhaan nyaataa godhee bifa Hawaasa biraan geeti ture. Kana dura garuu marsaa duraa irratti namoota 150 oliif gargaarsa kennuunsaa ni yaadatama. Nutis iddoo sanitti argamuudhaan bakka bu'aa gargaarsaa kan gaaddisa khayrii kan tahan kabajamoo obbo Muhammad Abdullahi yookaan immoo Muhammad Awaash dubbisneeti kan turre. Durumaanuu waan kana godhaa turre aftirsiisaa turre namoota Keenyaa harka qalleeyyii asitti walitti qabneeti Ramadaana cufa nyaachisaa turre barana rakkoo jirturraa akkam taana jennee wal marannee sagantaa kana eegalle sagantaa turaa akkuma gartanii geggeessinee jirra. Khallamadaa kunoo akka gartanitti har'aan tana qopheessinee itti fufuu deemna. Tun sagantaa lamadaati jechuudha. Kun itti fufa jechuudha. Wanni nuti barbaannu wanni kun haala gaariidhaan akka mul'atutti kennamee namoonni keenya fitti amanee namni haala gargaarsa kana waa baasu. Fitti amanee dhibbatti konfidensiidhaan akka harka qalleeyyii keenya kana gargaaran baraaran beelatana jala dhukkuba kana jala nama nyaatee dhukkuba kanallee injifachuu danda'a. Baraaranii fi bifa kanaan gaa qopheessinee isinis yaamnee akka waliin nu qindeessitanii bifa gaariin nu dabarsitan barbaannee isin waamne haala kana keessa jirra. Kun Ramadaana seetan qeebaluuf deemna. Kana keessa gaa suwaabninis ni jira gama rabbii irraa wanni argatanii wanni amma kennitu tun rabbi biratti sadarkaa guddoo qabdi jechuudha. Ramadaanatti qabatan namni. Mee nama meeqaaf kan nama haala akkamiitiin kan nama? Yoo xiqqaate ammarraa nama 120 qopheessine paastaadha wanni irra qopheessine akkuma gartanii ruuznillee ni jira. Ruuzallee ammallee kintaal 25 yookiin kiiloo 25tti 100 qopheessine marsaatti aanutti fufna jennee jirra. Zeetallee akkasuma qopheeffannee jirra. Arraba marsaa tana paastaadha kaartoona 120 zeeta jirkaana tokko wajjin kennuudhaaf qopheessinee jirra. Kanammoo akka dheengaddaatitti asitti qojeequmsaan nu mudatee bifa san osoo hin tahin arra fuuneeti makiinaan nama 10 nama jaarree mana keenye mana geessuu fi teenya jechuudha. Nama 220 wanni qophaa'ee mana geessineeti 10 qopheessinee hiruu deemna jechuudha. Akka dheengaddaatti akka jeeyina nu mudabne. Akkuma ammaan tan harkaa jirtanittis maqaa warreen gargaarsa kana alarraa godhanii ifaa fi bilisaan obbo Muhammad nu kennaniiti jiranii. San keessaayis maqaan isaanii kanneen biyya garagaraa maallaqa meeqa akka gargaaran maatii meeqa lubbuu baraaruu akka danda'an wajjin lafa kaanii ta'e kan nu kennan kun waan hedduu nama boonsu. Kana keessaa kanneen Ameerikaa jiraatan Muhammad Ikraam Najjaash $500 keenyatti qarshii 20 nama 32 maatii 32 kan baraaruu danda'u. Saabit Abdul Malikis $300 keenyatti qarshii 12 maatii 20 Tifif kan gargaarsa ta'uu danda'u. Rashaad Abraahim Raashkaa jaaniin $200 keenyatti qarshii 8 maatii 13 kan oolu. Ahalul Kayris akkasumatti Kanaadaarraa $150 keenyatti qarshii 6 maatii 10 kan gargaaramu ta'u. San keessaa isa magaalaa Awurooppaa ammas UK irraa namoota hedduu kan nu gargaarsa kana gumaachan ni qabna. Lubaabaa Addee Lubaabaa Teenya isii dura galateeffannaa $500 keenyatti qarshii 20 ta'a jechuudha. Maatii 32f maatii 32f deeggarsa gooteeti jirti. በጣም እናመሰግናለን ማለት ነው እህታችን ሉባባ ከዩኬ $200
በእኛ ሲመነዘር ወደ 20 ሺህ አካባቢ አበረክታለች። አላህ ዘጃዋን ይስጣት ብለን በዚሁ ጠቅሰን እናልፋለን ማለት ነው። አብዱቃዲር ሙሳ ዶላር ዲበለማ ኬኛቲ ቀርሺኩም ሰዴቲ ፊ ዲበለማ ማቲ ኩደ ሰዲ ቀርቃርሲ ሙና አሚን ዶላር ፓውንዲ ዲበለማ ኬኛቲ ቀርሺኩም ሰዴቲ ማቲ ኩደ ሰዲ ቶፊቅ አህመድ አሊ ኢኒስ አከስመቲ ፓውንዲ ዲበተከ ቀርሺኩም አፍሪ ፊ ዲበተከ ማቲ ቶርባ ያሲን ኖርዌይ ኦስሎራ ፓውንዲ ዲበለማ ኬኛቲ ቀርሺኩም ሰዴቲ ፊ ዲበለማ ታየቹዳ ማቲ ኩደ ሰዲ kan gargaaru Abdurrahman Faransaay irraa innis dhibbatak kan nuuf gumaachee jiru paawundii keenyatti qarshii 4,400tti kan sharafamee jiru maatii torbaaf kan lubbuu baraaru jechuudha. Gara Austraaliyaadhaa waggaa deemnu amma Zannubii Ibrahim doolaara 200 keenyatti qarshii 6,000 jechuudha namoota 10 kan lubbuu baraaru. Nujumaa Abdii Laazimaa isinis doolaara 100 kan gumaachitee jirti keenyatti qarshii 3,000 jechuudha maatii 5 gargaarsa ni ta'a jaameetii kan eegamu. Iskandar Amin doolaara 100 doolaara 200 jaanii jirani maatii 10 deeggarsa ni godha jaameetii kan eegamu. Karaa Keenyaa Naayiroobii irraa ammas Zaara Abdullaahi doolaara 200 keenyatti qarshii 8,000 maatii 13f gargaarsa ni ta'a jaameetii kan eegamu. Akkasumas illee Taajir Suufiidhaatii fi haadha manasaa Liinaa Ahmad doolaara 100 Liina Hamid doolaara 100 waliin doolaara 200 keenyatti qarshii 8,000 gumaachanii jiranii maatii 13f deeggarsanii ta'a jaameetii kan eegamu. Associate Professor Dash maqaasii akka yaamne barbaaddeeti kan jirtu isinis qarshii 6,000 gumaachitee jirti 2,200 gan jennaan. Namoota biyya alaa jiraatan kanneen dhaloota biyyaa tahan kan gargaarsa akkana gumaachaniifis manguddoo fi sheekkootiin biyyaa du'aayii godhanii fi kan turan. Sheekh Macruuf Ibrahim Hussein Naanjaanii barataa Sheekh Aliyyi Ahmad Sheekh Aliyyi Awwaallee isarratti baradhaa amiira darasaa isaatiin ture. Amma immoo Sheekh Watar biratti barachuu xiyya. Gamanumaan gaa hedduu arraa du'aayii obboleeyyan keenyaa kanaaf obboleessa keenya Muhammad Abdullaa irraa dhageenyee as duras waan guddaa dalagaa turan isaan nuti immoo arraa dhageeytiin teenya. Isii tanarratti du'aayii obboleeyyan kiyya kanaaf naagootan jechuudhaan obboleessa keenya kuni sababa obboleessa isaa Shaamil Muhammad Abdullaahi wajjin Shaamil Abdullaahis isaa wajjin duraan illee khayrii hedduu gama majlisa sheekatiifin gama rakkataa meeqa rakkoo baasaa haa turan arrammoo gaa sababa rakkinni dhukkuba koronaa jedhamu addunyaa weerareen duba dhabaa keenya bira dhaabbannee beelallaa baraaruu qabnaa jechuudhaan duba waan qindeessaniif magaalaa Direwood keessatti qophii tanarratti walitti qabamnee du'aayii kana isinii godhuudhaaf asitti dhiyaannee jirra. Du'aayii isinii goonu asumaan aamin jettanii nutis inshaallah waan rabbi nu laaffise isiniif rabbi gaafannaa jechuu inshaallah galata gurguddoo rabbi isaaf haa kafalu. Riskiis gurguddoo ta'amma nama 32 tana odoon ta'e miliyoonan tiliyoonan ta duuba irraa baraaru amata gizee kanaa jechuu inshaallah akka rabbiin darajaa isaa diinii fi diinagdeelleen ilmaan isaa keessas barakaa ahli fi ollaa isaa keessas barakaa rakkataa nama isaa har'a inni gargaare kanallee akka rabbiin tanuma inni kenne tanaan rabbiin jalaa baasu inshaallah du'aa'ii teenya gama isaa dabarsinaa rabbi nu haa milkeessu yaadaa muraada isaa Muhammad Ikraam rabbi nu haa guutu riskii gurguddoos ta hizaaban qabne ta inni hizaaban hin kennanne rabbi isaa haa kennu arragaa obboleeyyan isaatii wajjin wal mari'ateeti hagam kennina jechuudhaan as ergee arra booda kanamaa wajji waliin mari'anne ka'ufumaa baankii kophatti jechuun dhaqaatuma baankii sanii fudhaa jee alamu guutuu miskiina hundaa labsu rabbi nu haa taayisu iimaanan akka Abaabakrii rabbi nu haa godhu kennaa keessatti sadarkaa tokkoffaa namni jiru Abaabakrii iimaanallee sadarkaa tokkoffaa namni jiru Abaabakrii akkasuma gartee qabeenya qabaatu keessatti Abdurrahmaan ibn Awfiif haa jedhanii warra gaa sadarkaa san hundaa nutti dhaqqabe rabbi nu haa taayisu. Muhammad Ikraam gaa aali fi ollaa isaa keessatti ilmaan isaa keessatti rabbi isaa gammachiisu. Abbaa isaa ni du'ee jechuu asumaan gartee gaa obboleessi keenya Muhammad Abdullaahi nuun tuqee jira abbaa isaatiin rabbi jannatul firdawsi rabbi haa kennuuf. Abbaan isaatiin ni akhirame jedhanii jannatul firdawsi rabbi haa kennuuf. Jannatul firdawsi rabbi haa kennuuf. Milkii duniyaa akhiraadhaa tanuti maqaan tuqinis rabbi isaatti haa ida'u. Rabbi isaaf itti haa ida'u. Rabbi haa dabaluufi haqaban keessatti illee barakaa rabbi haa kennuufi umrii illee khayrii irratti rabbi haa dheereessuufi ilmaan isaanii illee waa hundaan barnootaanis ka alama gaar rabbi haa godhuufi khayrii duniyaa akhiraa rabbi
irraan hambisanii walii haa qabuu fi sharrii duniyaa akhiraa rabbi irraa fageessu fitinaa cufa jalaa rabbi haa baasu. ከአሁን በፊትስ ኢንሻአላህ ለዳሆች ማለት ነው ትብብር እያደረገ ነበር። አሁን ሁለተኛ ደረጃ ስለሆነ ከመጀመሪያው እኔ ራሴ ማለት ሸማመት አብዱራህማን ይባላል ከሳቢያን መስጂዱል ፉርቃን ይባል ነገር ላይ መጣ። ስለዚህ የወንድሜው ኢንሻአላሁ ተዓላ ምንም አፍጥር የሌለም ለዳሆች ማለት እየተባበረ ነው። በየአመቱ ትብብር እያደረገ ነው። የዛሬ አመቱ ኢንሻአላሁ ተዓላ ከዚህ በሽታ ጋራ የተያዘ ነገር ስለሆነ ብዙ ሰው ጉልበት ያለ ሰው እየራበ ነው። ስለዚህ በራብ ሰው እየሞተ ስለሆነ ኢንሻአላሁ ተዓላ እናንተ ውጪ ሆናችሁን እንድትተባበራችሁ ማለት ኢንሻአላህ ከሌላ ጊዜ ይልቅና ከሌላ ጊዜ በላጭና በላይ ኢንሻአላሁ ተዓላ እኛ ወንድማሞች እኛ ኢንሻአላሁ ተዓላ እርዳታ እንጠይቃለን ማለት ነው። ኢንሻአላህ እድሜ ረጅም አላህ ይስጣት፣ ኢማን አላህ ይስጣት፣ በረካ አላህ ይስጣት። ማሻአላህ የሱ ልጆች ውስጥ በረካ አላህ ይስጣት፣ እንቅፋት አላህ ይዛት። ማሻአላህ በአዱኛና በአኺራ አላህ ይጠብቃት። ከነመሌስ ደገርሰ ኸና ቢያላቲ ወልቲ ኢሰሳቡዳን ቅንዴይሴ ደደቤ ኦሶ ሂንጀይን ጌ መታይሳ ከንተበቻ ቱሬ ከበጀሞ ኦቦ ሻሚል አብዱላሂቲስ ዲማ አከነረቲ ዱቢስኔቲ ከንቱሬ ኢንኒስ ያደገሜሳ አከነቲ ኑፍ ጉማቼቲ ከንቱሬ ዱራን ዱርሴ Direwood carraa kana naa kannuu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jaa. Hujii miidiyaa boonsaan ka aadaa fi aartii Oromoo dagaaguu, wajji jireenya hawaasummaa cimsuu, akkasumas saba keessan odeeffannoo miidiyaatiin humneessuutun taasisantii jirtan hedduu hujii isinirraa gammadaa jirru, hujii hawaasni bal'aan Oromoo ittiin boonaa jiru jabaadhaa jajjabaadhaan isiniin jechuu barbaada. Gara gaaffii na gaafatteetti yeroon ce'u haalli biyya teenya keessa jiru haalaan yaachisaa fi haalaan hamaa ta'uun isaa hunda keenyaaf ifa. Hawaasni keenya hawaasa dhukkubni garagaraa, hiyyummaan garagaraa, dararaa fi cinqiin garagaraatun wal faraqaa irra wal dabraa geesse tahee odoo jiru caphaarraan baqaqaan biraa isa mudatte jechuudha. Koronaan kun as dhufuun namni magaalaa dhaqee akka waan gurguranne namni bobbahee ilmaan isaatti akka daabboo takkaan galuu hin dandeenye isa taasisaa jira jechuudha. Kanaaf namni keenya rakkoo hamtuu keessa jiraachuun isaatun hedduu nu yaachifte. Sabni ati keessaa dhalatte, sabni ati keessatti guddatte, hawaasni ati keessaa dhalattee keessatti guddatte dararaa akkanaa mudachuurra wanni hirriba si dhorku, wanni sammuu si jeeqaa takka illee hin jirtu. Yeroo tokko John F. Kennedy waan jedhe ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Haaluma kanaan gaa wanni inni jedhee hawaasni kiyya yookaan biitti tiyya maal naa gootee odoon ta'in an hawaasa kiyyaaf maaliin godhee jiif gaafadhuu ja'a. Haaluma kanaan gaa nuti namoonni hangi tokko walitti dhufnee hiriyoonni kiyya haala biyya keessa deemu kana irraa eega wal mari'anne booda hawaasa keenya kanaaf maal godhuutu nurra jiraata. Eega waliin jenne booda hawaasa keenya cinaa akka dhaabbachuu nurra jiraatu waan dandeenye hundaanuu tattaaffii godhuun akka nurra jiraatuu fi lubbuu tana hanga dandeenye baraaruun akka nurra jiraatu murteeffannee hojiitti seennee lallabatti seennee jechuudha. Lallabatti seennee ahlul khayraatarraa warra tola hojjeturraa firoota keenyaa fi saahibban keenya hundarratti lallabuu eegallee akkasitti marsaa duraa maatii dhibba takkaaf ati maatii dhibba takkatti sadaqachuu dandeenya jirra. Marsaa lammadaa kun guyyaa har'aa maatii 220 at least beela baafna yookaan rakkoo isaan baafnaa miti. Wanni nuti godhu jirru kun waan rakkoo isaan baasaatii miti. Ammoo yoo lagaa isaaniillee jiisuu ka dandeenyu taate jenneeti waan kana godhu jirra. Alhamdulillah gargaarsa rabbiitiin marsaa lammadaa irratti kun ammaan tana maatii 220 waa gumaacha waa kan nu jalqabnee jirra jechuudha. Ammaan tana har'aan tana itti fufaa har'aa fi borutti tattaaffiin teenya itti fufaa jirti.
namoota ciccimootu nu duuba jira, sheekootii jajjabduutu nu duuba jira, hayyoota jajjabootu nu duuba jira. Kanadaa keessatti, Ameerikaa keessatti, Awustiraaliyaa keessatti, biyya Faransaay keessatti, Norway keessatti, asiis UK keessatti, Naayiroobii keessatti namoota hedduutu waan kanarraa qooda fudhachaa jira. Namootaas kakaasee irratti tattaaffii ciccimtuu goggodhaa jira. Kanaafuu itti fufaa marsaa sadaffaa afuraffaa itti fufna inshallah hanga rabbiin nu laaffisetti saba keenya bira dhaabbachuu itti fufna hanga rabbiin nu laaffisetti akkanatti jirra akkitti kaanes akkanaan siin jedha. Tumsi ammaan tana godhamaa jiru kallammii dhukkuba hamaa akkana jalaa baraaruudhaatii fi hongee hamtuu tanarraa hawaasa dandamachiisurraa qaama dhimmi ilaallaturraa hoo maaltu eegama gaafii jettuufis deebisaa laataniiti turan. Dirqamni lammii fi dhukkubaa fi beelarraa baraaru mata dureetti kan mootummaati. The buck stops there. An akkana mul'atutti silaa mootummaan waa lama jala deeme gaarii nan fakkaata. Ta duraa long term plan fi short term plan. Sagantaa yeroo gabaabduutii fi sagantaa yeroo dheertuu. Sagantaa yeroo gabaabduu tana keessatti mootummaan waliin dhiheenyaan NGO fi doonaroota yookaan dhaabota gargaaraa ummatoota waa gumaachuu barbaadu biyyoota waa gargaaruu fedhan ifi dandeettiitti qaban kanaa wajjin waliin dhiheenyaan hojjechuu qaba. Abbaan iyyatu firri dirmataa jetti Oromoon. Kanaafuu yoo nuti rakkoo teenya kadhoo isinuu taate ambiti rakkoo teenyaan agartu jechuudha. Mootummoonni Afrikaa keessa jiran irra hedduun isaanii wanni beekamaniin rakkoo isaanii dho'isuudha. Rakkoo isaanii dho'isanii rakkoo uummata isaanii dho'isanii ummanni ni miidhama isaan siyaasa isaaniitti akka siyaasaan isaanii hin saaxilamneef cinqamanii jechuudha. Kun dhaabbachuu qaba. Yoo ummanni jiraate, yoo biitti jiraate mootummaan tun jiraatti. Kanaafuu mootummaan tun ifatti rakkoo biyya san keessa deemu jirtu, rakkoo ummanni sun mudachuu jiru, ka dhukkubaatii fi kabeelaatis ifatti addunyaa agarsiisuu qabdi. Sun hedduu waan gaarii hojjeta jeetii yaada. Qabxiin lammadaa sababa dhukkuba kanaatii fi haala amma biyya keessa jiru wal qabatee daldaltoonni tokko gatii meeshaa ol kaasuudhaan rakkoo hawaasni keessa jiru daran rakkoo biraa irra fiduudhaan warri ammaan tana keessa sooromuu fi duroomuu barbaadan rakkoo isan qaban. Kanaafuu mootummaan waan kan reeguleetu godhuu danda'u qaba. Mootummaan gatii tana to'achuu danda'u qaba. Keessattuu wanneen sila essentials jedhaman waan akka fakkeenyaaf nyaataa, waan akka dawaa, waan jireenya namaatiif dhiheenyatti ni barbaachisan jedhaman kana mootummaan yoo danda'e to'annoo isaa jalatti yoo dadhabe immoo gatii naggaadonni itti waa jenne sun sagantaa yeroo dheertuu tun poolisiidha. Poolisiin mootummaan Itoophiyaa hordofaa ture amata 30 dabreef mootummaa tanaa miti san dura jirte mootummaan wayyaanee amata 30 dabreef biyyattii san poolisii gargar qooddee bituu poolisii apartheid qabaachaa turte biitti sun. Tokkoof haadha taati, kaaniif ammoo haadha biddeedhaan taati. Kaanni gurshiti, kaan agabuu bulchiti. Akkasi haalli biyya teenya keessa ture. Fakkeenya fagoon dhaqinaa fakkeenyaan isinii kannaa. Zamana san keessa maal jechaa turan? Zamana Tigraay iskitlamaa leelaa hagarii dhuma. Tigraay dhugumaan akkasiin misoomsee arraantana magaalota Awurooppaatii wajjin haala wal jalan jirre keessa jirti. On the other hand, fakkeenyi biraa Direwoodha. Direwoon ganna 30 kana keessatti biyyattiin silaa magaalaa san keessatti biyyattiin magaalaan sun akka magaalaa lammadaatti qabaachaa turte. Industrial city ta turte. Biyya bahara hin qabne tanaaf seenaan silaa meeshaan seentuun ta silaa biyya san taate. Biyya silaa sadarkaa san irra turteetu waqtii san arraan tana hiyyummaa irraa maayyii hirrummaa irraa gad aantummaa keessa jirti jechuudha. Kanaafuu akka sadarkaa lammaffaatti very important. Poolisiin mootummaan Itoophiyaa ummata isaatii fi magaalotaaf qabu yoo irra deebi'amee revise godhamuu qabaatu taate. Yoo akkuma dabre sanitti amma katti fufan taate. Waan akka wanni jijjiirame hin jiru jechuudha. Uummanni keenya haala hamaa keessa gadadoo hamtuu keessa dabarsuun isaa waan beekamu jechuudha. Kanaafuu mootummaan poolisii biyyoo magaalaa keessattuu magaalaa Direedhaa keessa deemaa turte tana revise godhuu qabdi.
akka poolisiin tun uummataafis taatutti akka mootummaafis taatutti irra deebitee waan kana hojjechuu qabdi. Yeroo takka wayiin isin yaadachiisa. Julius Nyerere fi Keenyaa taatu waa walitti darbata rakkoon biyya lameen san jidduu mudate Tanzaaniyaa fi Keenyaa jidduu. Kana Julius Nyerere waan jeen Keenyaa taadhaan biyya Keenyaa baanii akka uummanni isaanii uummata naasuu waliin qabne ta'uu mul'isuudhaaf waan jeen man eating man society jeen hawaasa Keenyaa kanaan jechuudha. Kana ummata lammii isii nyaatu nama isaa nyaatu jechuudha. Kana amma kaanis deebisee waan jeen man eating nothing society jeen jechuudha warra Tanzaaniyaa kanaan. Nama hiyyummaadhaan waa takka nuti nama nyaataa asitti nu biratti isin bira immoo namni waan nyaatu biyya hin qabne keessaa jeen biitiisa keessa jirtan akka lachuu moonuuf hasaaraadha. Haalli amma deemu jiru kun yoo hiyyummaan tun akkanaan itti fufte yoo dhukkubni kun akkanaan kan itti fufutee maaliif yaana jechuudha seera dhablummaa anarkizimitti deemna. Yoo anarkizimitti deemne mootummaan haala to'achuu hin dandeenye keessa dhufti jechuudha. Ogguutana maal taati seera dhablummaan bakka fudhatti mootummaa wanni jaamtutu ni dhaabbatti jechuudha. Kanaafuu odoo haalli kun hin dhufne mootummaan tarkaanfii tana ciminaan waan kana irratti hojjechuu qabdi. Haalli kaan ammoo haalli Keeniyaataan Tanzaaniyaa baanee jee sun man eating nothing society sunis nuuf hasaara sunis mootummaaf hasaara. Yoo mootummaan tun ummata bulchitu kana hiyyummaadhaan kan dhabaa deemtu taate maaltu ta'a? Mootummaan ummata bulchitu hin qabaannee fi mootummaa hin jirre jechuudha. Kanaafuu mootummaan waan kana ciminaan hordofee jala deemee ummata keenya beelarraa baraaru, ummata keenya dhukkubarraa baraaru, keessattuu ammaas tajaajila fayyaa bakkeen tajaajila fayyaa. Itti aansuudhaan rakkoo ammaan tana biyya keessa deemaa jirtu tanaan wal qabatee qaaloomina jireenyaatis dabalatee haala hamaa hawaasa harkaa qabu kana gama keetiinoo akkamitti laaltaa jennee gaafii lammaffaatis dhiyeessineetiif turre. Hawaasa keenya waa sadiitu harkaa qaba. Hiyyummaa fi beela isaa harkaa qabdu, kalammadaa immoo dhukkuba koronaa kamma isaa harkaa qabu kana, kasadaffaa ji'a ramadaanaa yookaan soomana amma itti seene kana jechuudha. Uummanni keenya arjummaadhaa fi wal jaalachuu fi walii naatoo qabaachuudhaan uummata beekamu. Uummanni kun arrallee akka dur caalatti harki silaa irra wayyaa harka qaqalleeyyii teenya cinaa dhaabbachuudhaan arjoomina dur qabu kana dachaa godhee walii naatoo dur qabu tana dachaa godhee walii dirmannaa fi walii naasuu dur qabu tana dachaa godhee arraan tana waqtiin lammii fi bira dhaabbatu amma hanja. Kawaa'ee dhukkuba kanaa laalchisee dhukkubni kun hedduu dhukkuba khatara. Dhukkubni kun akka amma Afrikaa keessatti suuta deemu kana qofatti if dagannee wanni callisnu hin jiraatu. Biyyoonni ammaan tana gurguddanne ja'an kun takka lama oduma ju'uutii wanni kun lakkoofsi 50 oduma ju'uutii arra lubbuun 1000 bahaa jirti biyyoota gurguddatte tana keessatti jechuudha. Kanaafuu gorsa ogeeyyiin fayyaa isinii laattu kana hordofaa. Akka malee gabaasa waa'ee dhukkuba kanaa hordofaa gargar fageenya keessan tiisaa harka keessan deddiqadhaa hanga dandeessanitti walitti dhufeenyi kun haa qaqallatu walirra yaa'uun namaatuun haa qaqallattu hanga dhukkubni kun rabbiin nurraa waan kana balleessu itti barbaachisu godhaa hanja. Kabiraa wal malee waan qabdu yaa saba kiyya yaa lammiitiyya wal malee waa takka hin qabdu. Rakkataa kee bira dhaabbadhu. Jallaa kee gorfadhu. Dhukkubsataa kee wallaannadhu. Hayyuu kee immoo caqafadhu. Hariiroo rabbii wajjin qabdu tiifadhu. Waa hunda caalaa immoo tokkummaa kee jabeeffadhu. Inshaallah haalli kun ni dabra. Haala kana irra aanuu jiraattan inshaallah izni rabbiitiin ni dabra. Haalli kun jabaadhaa isintis hanga dandeenyetti isin bira jirraa. Lammiin teessan ta'ala jirtu tun cufti hanga dandeessetti hirriba qabaachaa hin jirtu waa'ee keessanii isinis jabaadhaa rabbiinis nu gargaara inshaallah haala kana injifanneetirra utaaluu teenya yoo rabbi jee kanaan dhaamu barbaada. Gaafii nuti kabajamoo obbo Shaamil Abdullaahitiif dhiyeessine keessaa mee
harka qalleeyyii gargaaruudhaan wal qabatee abbootii qabeenyaarraa hoo maaltu eegamaa tan jettus itti aansineeti kan gaafanne. Tole abbootii qabeenyaa waa hedduutu irraa eegama. Abbootiin qabeenyaa ummanni keessaa isin sooromtan, ummanni keessaa isin abbaa qabataa, abbaa qabeenyaa ittiin taatan kun arraan tana hiyyummaa garagaraa keessa jira. Arra beela garagaraatu isa harkaa qaba. Arra dhukkubaatu isa harkaa qaba. Kanaafuu qabeenyi isin arraan tana ummata keessan kanaan baraaruu hin dandeenye qabeenya isiniif hin tahu. Kanaafuu waan dandeessan godhaa ummata keessan cinaa dhaabbadhaa. Wal gurmee isaa ammaas dhuunfaa waa godhuu miti. Wali koottaatii jaaramaatii bifa qindoomina qabaatuun akkasii waan mul'ataa takka nama keessaniif godhaa. Akkasiin nama keessan baraaruu dandeessan. Keessattuu daldaltoonni carraa kanatti fayyadamuudhaan carraa dhukkuba kanaatii fi carraa arra rakkoo biyyattiin keessa jirtu kanatti fayyadamuudhaan addatti sooromuudhaaf jecha uummatarra dararaa garagaraa kaa'aa jirtan waan kanarraa if qabaa rabbi sodaadha. Waan kanarraa wal dhaabaa daldaltoonni as keessa hin jirrelleen. Kanaafuu uummata keessan irra hedduun keessan waan ajaa'ibaa hojjechaa jirtanii isiniin boonaa jirra. Rabbiin jazaa teessan jannataan isinii haa deebi'u. Ammoo nama keessan baraaruu irratti waqtii hin fudhatinaa tanumooniin isinii dhaabu. Xumura irrattis sochiileen isin ammaan tana godhaa jirtan tun haala kamiin deemaa jirtii? Sossoo'insi godhamaa jiru hoo maal fakkaataa tan jettuufis obbo Shaamil deebisaadha qaban. Ta duraa hawaasa keenya diyaaspooraa ala jiru hedduun galatoomfachuu barbaada. Waan jajjabduu hojii bobboonsa gaarii dalagu jiranii ka'ifiifuu lookdaawun keessa jiran ka'ifiifuu hojii dhaabanii mana galanii jiranii nama isaaniitiif tattaaffii ciccimtuu tana godhaa jiranii jechuudha. Nama isaanii bakka garagaraatti gargaaraa jiranii jechuudha. Kanaafuu hedduu waan gaarii hojjechuu jiranii ammoo gahaadhaa wanni hojjechuu jiru gahaa miti wanni hojjechuu jiru. Rakkoon biyya teenya keessatti namni keenya keessa jiru rakkoo hangana jaamee hin dubbatamne jechuudha. Rakkoo hangana jaamee hin dubbatamne lubbuun namaa bahaa jirti. Namni beelaan dhumaa jira. Namni dhukkubaan dhumaa jira. Yoo arraan tana nama keenyaaf kan dirmanne taate waqtummaan nama keenyaaf dirmanuu hin jirtu. It is now or never. Kanaafuu obboleeyyan wanni fakkeenyaaf gumaachi nuti asii goonu tun nu biratti waan guddoo ta'uu dhabu ni malte. Ammoo biyyatti akka malee jiru nama meeqaati jijjiiruu dandeessi. Kanaafuu tattaaffii teessan itti cimsaa wal malee waa takkallee hin qabnu. Yoo nama keenya waqtii ammaan tana ka dirmachuu fi dandeenyu dadhabnu taate sheenaa hamtuu keessa seennaa gaafatama seenaa keessaa isin baanu gaafatama rabbii jalaan baanu gaafatama akka namummaatiis jalaa hin baanu jechuudha. Kanaafuu dirqama guddaadha wanni nurra jiru nama keenya maddii dhaabbachuu qabna waan dandeenye hundaanuu. Kanaafuu nama keenyaaf haa dirmannuun ja'a. Kabiraa nuqunnama namoonni hedduu nama fakkeenyaaf warri diyaaspooraa jirtan gareelee yookaan jaarmiyoolota garagaraa keessatti akka waa gumaachaa jirtan beekamaadha. Warreen jaarmiyoota akkasii qunnamtanii waa godhutti hin jiraanne nu wajjin hiriira. Nutis namootuma kheyrii dalaguudhaaf yookaan tola hojjechuudhaaf nama keenyaaf haala namni keenya keessa jiru kana keessaa baraaruudhaaf jecha walitti dhufee gaaddisa kheyrii tokko jaarrate jechuudha. Gaaddisni kheyrii kun mishinni isaa yookaan kaayoon isaa rabbiif jecha lubbuu nama keenyaa baraaruudha jechuudha. Kanaafuu nu wajjin hiriira jooyin nu godhaa. Wanni jira amma nuti wanni piroojeektiin nuti biyyaa qabnu lafatti zeeta litira 3 fi qarshii 200 koostu godhu ifi paastaa kaartoona tokko qarshii 400 koostu godhu qarshii 600 waan qarshii 600 taati namaaf hiraa jirra jechuudha akka faamiliitti. Nama dhuunfaatii miti faamiliif kannaa jirra. Beela baasu jirraa fi miti ammoo yoo lubbuu yoo kokkee isaaniillee taatu xiqqoo jiisuu ka dandeenyu taate jenneeti waan kana tattaafachuu jirra. Amma gargaarsa rabbiitiin marsaa duraa faamilii 100 yookaan maatii 100 hiruu dandeenyeeti jirra. Arra guyyaa arraa marsaa lammaffaatiif faamilii yookaan maatii 220 qophaa'uudha jirra hiruudhaa fi arraa fi borutti itti fufa hirmaanni kuni alaahis
lallaba keenya itti fufuu jirra namoonni nu arjoomanis yeroo irraa yerootti namoonni yaamisa keenya dhaga'anii uummata isaaniitiif dirmachaati jiranii kanaafuu nu qunnamaan isiniin jaa nu qunnamaa waliin waan takkaa hojjennu waliin lubbuu nama keenyaa haa baraarru namni keenya hedduu nutti haajamaa arraan tana bira dhaabbannee aantummaa lammii teenyaa agarsiisuu danda'uu qabnaan jaa together we can make a difference kanaan isin jechuu barbaada waliin haa hiriirru hin jaabbuleeyyan. Hojiileen tola ooltummaa kun tan namoonni muraasni qofti irratti hirmaatu qofa osoo hin ta'in namuu gama isaatiin waan qaburraa qoodee lammii isaa akka agabuu hin bulle ga'ee mataa keenyaa bahachuudha qabna. Kanaaf lammiileen teenya tan ala jiraatanis tumsa akkanarraa qooda fudhachuudhaan so'aabaa fi khayrii soomanaa tana qooddachuudha qabna. Hunda daran kan nama boonsu ifaa fi bilisaan maallaqa ergamee fi eenyuun akka ergame maallaqni kunoo maalirra oole waan ja'uufis ifatti himamuu fi mul'achuun waan nama boonsuudha. Kan biraatis fakkeenya kana godhachuu qabnaa jenna. Akkuma harkaa jirrutti namoota hedduudha kan biyya alaa kan gargaarsa kana keessatti hirmaachaa jiranii kanneen hafaniif hoomame maal dhaamta? Kanneen hafanis jara kanarra laallatanii waan nuti goona kana harkaadha. Wanni imma waraabbii teenyaa fi waa hunda fuuldura waan binnuus garsiisnee even amma kaameeraa miidiyaa kanallee guutuu qabaachuu baannu mobaayilaa waraabaa miidiyaa kana wajjin waltaa akka walitti akkanajanii hawaasa biraan ga'an godhaadha. Nam kudhaan ijaarree mana geessine akka addaan irratan godhuuf deemna jechuudha. Kana nuti amma gaa miidiyaa kaameeraa miidiyaatii fi waa hunda maayikii fi kana kun qophoofnee hin qabnu miidiyaas hoggayyuuf bira dhaabuu hin dandeenyu saganditti ammaaf miidiyaan akka fudhatee yoo ta'e haafe moobaayiliin waraabaadhaa waan goonu cufa miidiyaa kana wajjin akkanajaa dhiyeessuuf teenya uummataa fi kana laalee uummanni keenya wanni kun dhugaa irratti waan hundaa'e jedhanii beekanii abdatanii rakkoo uummata keenya irra jirtu tana tatti as deemtu tana baraaruudhaaf tattaafachuu qaban jenna. Kuni uummata kanarraa muuxannoo fudhachuu qaban. Wanni nuti goone kun qabatamaani. Warra osoo waan kanaan arkin viidiyoo kanaan laalin gargaarsa kana keessatti hirmaatee jira. Wanni kun waan akkanaa jechuu dhaga'uudhaan. Haa arke immoo hangam takka fitti amanee if dura deema jechuudha. Waan arra kennee miti yeruma dhuftuufu hanga ramadaanni kun dhumutti uummata kana nu wajjin nyaachisee nu wajjin beela kana jalaa baraaruudhaaf akka qophaa'anii yaadachisee jechuudha uummata keenya haafan. Akkuma asii olitti hubachuun danda'ameen gargaarsi kun cimee akka itti fufuu abdii guutuun qaban kun osoo hin laaffannee jabeenyaa fi hamileen qaban fuulduraas akka cimuu qabdu dhaamaatii sagantaa teenyaa tan guyyaa irraan tanaa goolabna. Hamilee harkatee kaka'ee waan kana akka itti fufu nuti akka addaan hin dhaabne hawaasa keenya kana har'a kenneef torbaan itti aanu kan kenninaa fi torbaan itti aanu kanaaf dabala jechuudha. Bifa kanaan itti fufuu teenya saniifuu isaanis osoo hin hifan. Even waan qabanirraa waan hogguu sadii nyaatanirraa hogguu lama nyaatanii takka qusatanii ol kaayanii akkuma amma duratti ibsetti ol kaayanii hawaasa kana jala baraaruun akkaan barbaadamaadha. Akkaan rabbi birattis jazaan isaanii guddaadha keessattuu baatii ramadaanaati. Baatii jazaansii wanni xiqqoon ati kennattu bakka guddoo sii qabattu jechuudha. Kanaafuu mee gamanumaa hojii bakka bu'aan yookaan immoo deeggarsa kun karaa akkamiitiin dhufa? Namoonni hin beekne hedduudhaatu jira. Kan akkamii gargaarra jiran dilaatuutu jira. Biyya alaarraa bakka bu'oonni eenyufaa jira. Akkamitti waan kana godhuu danda'amee hawaasni? Bakka bu'aan amma akka waliigalaatitti immoo hawaasa kana kakaasee kan deeggarsa kana akka godhan goosisee ittis bilbilee waan kana laalaa fi deeggarsa kana bifa dandeessaniitti fufaa jee kakaasee obboleessa keeyyaa Shaamil Abdullaahiiti UK irraahi. Isa akkan kakaasee amma gamasaatiin dhiyaata.